Yoya, baganagan duftan, channel keenya subscribe gochuun dagatinaa. Wantoota haaraa dhufu argachuudha. Itti bilbila fakkaatu san yeroo irratti cuqaaftan waa baay'ee argattu. Akka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Tekinooloojii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessan jechaa nageenyi kennaa kana onnirraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Akkuma beekamutti guyyaa addaa keessummaa addaa tokko qabadheetiin isin dhufe keessummaan keenya kan addaa akkuma beekamutti biyya Somaalilaandii keessatti yeroo ammaa kana rakkoon hamaan irra ga'uudhaan keessan rasaasa miila isaa keessa akka rukutan odeeffannoo nu gaheen keessan odeeffannee guyyaa irraa isinii dhiyeessineetis jira. Kanuma wajjin immoo turtii gaarii isiniin jenna. Eenyu akka ta'ee fi akkasuma ijoollee Oromoo dhalataa eessa akkuma kanaan yeroo ammaa kana eessa akka jiraatus afaanuma isaarraa dhageenya. Hojiitti baga dhuftanii. Mee obboleessa kiyyaa ammaa kana addunyaa guutuurraa namoonni hedduun si daawwatanii mee keessumaanuyyuu ammaa kana ati eenyu jedhamta maqaan kee eenyu eessa jiraatta? Maqaan kiyyaa Abdullah Ahmadi iddoo yeroo kiyyaa gara arata mataa qabdi. Okay, mee atiin kun eessa jiraatta ammaa kana eessa jirta? Okay, me Somali okay Basaaso keessatti maaltu si mudate rakkoo akkamii keessa jirta kanaaf ammoo uummata Oromootiinis maal jettaani? Anti harkuma numa harkan suuqa dhufee suuqa wabdee harkan saasadi daladeemu rasaasa balte askari Somali bakka ammata anti rakkoo yoo ta'e jiddumata keessa Oromoo liba katanii asirratti duraan isaallee maallaqa dhaabuu hojii jedhanii akka adeemee akkasitti baaduu galan. Oromoon gargaara jiru malee harka isaan gargaara jedhanii addunyaa jira. Oromoon ammoo gargaara argattee tajaajilu jirti. Oromoo ammaa kana si gargaaraa jiranii fi yookiin ammoo kan idil addunyaa jiraniin hoo maal jettam? Hawaasa Oromoo bal'aan hoo? Baga dhuftee baga karaa miidiyaa keenyaatti dhiyaatte siin jenna. Nagaa meedaaliin isininja dhugaadhaan artisti mul'ataa waariyoo akkanumatti hawaasa keenya kan gartee biyya Soomaalii tana keessa jiran iddoo adda addaa jiraatan irra deemee haala isaan keessa jiranii fi rakkoo gartee isaan mudatee fi kana hundaa'u karaa sooshaal miidiyaa dhiyeessuudhaaf isinillee waan gargaartaniif hedduu takka Somaaliyaa keessa biyya Somaaliyaa keessatti maaltu deemaa jira? Haalli biyya Somaaliyaa keessa jiru maal fakkaata? Beekamutti biyyi Somaaliyaa haalli biyya Somaaliyaa keessaa deemu jiru hedduu takka nama yaaddeessaadha. Yeroo ammaan tanaa keessatti magaalaan Bosaasootis kan shororkaan guutamtee waan taateef kanaafuu ijoollee teenya gartee warreen achi keessa jiranis akka gartee rakkoon hamtuun irra hin geenye kanallee itti dubbataatuma jirra. Maaliifuu qaamni gartee UNHCR kan gartee Bosaasoo keessatti argamus fala tokko silaa godhee fi wayyaana fakkaatti akka sooshaal miidiyaatti osoo fi gartee isin bira dhiyaannee yaada kana isin ibsuudhaaf hedduu takkaan gammadaa. Tahee immoo biyya kana keessatti rakkoo hedduutu uummata keenya mudachaa jira. Warreen taariba gayyaanis akkasumatti dooniidhaan bidiruudhaan karaa gartee Yaman kana achi ce'uudhaan warreen gartee jireenya fi jijjiirra jedhee yaa'u warreen gabrummaan biyyarraa baaftee waluma keessa jira namni kuni. Kanaaf uummanni keenya haala hamaa keessa jira yeroo karaa deemu kana. Kaanis amma dhi'uma tana nama makiinaan garaan galtee namni meeqa bakka takkatti warreen dhumee jira. Kan akkasumatti maas madaa'ee mana hospitaalaa seenee achi keessatti Oromoonni gargaaraa jiranii jira. Akkasumatti kunoo ijoolleen akkuma laaltanii agartanitti dhiyoo tana rasaasaan namni osoo taariba deemu tokko biraa ajjeesanii mucaan sunillee footoon isaa sibira geesse na fakkaatti. Mucaan achumatti battaluma sanitti lubbuun wareegamee jira. Mucaan sun dhaloonni isaa baalee maaliif uummanni keenya akkuma gartee bineensaatti bakka itti wareegama kafaluu hin taane kafalaa jira. Akkanumatti wal fakkaataadhaan mucaan kunis sababa gartee
waan isaa qabeenya isaa kan inni deemmatuun sababa moobaayilaatiin miilli isaa rukutamee kun ammaan tana mana galee mana isaa jira jecha asitti Oromootu gargaaru jira illaan aanaa fi aantiin isaanii waan ta'eef Oromoon asitti bira dhaabbattee gargaarsaan cinaa dhaabbachuu jirti hedduu takka galatoomanii Maanu himaa jirtu yookiin akka amma nu dubbachaa jirtu kanatti biyyattii san keessatti rakkoo hamaaf uummanni keenya saaxilamaa jiraachuu isaa kan nu himtudha. Mee keessaanuu yeroo ammaa kana dararaa fi yookiin ammoo reebichi hamaan uummata keenya irratti ta'amaa jira ka jedhu qaama poolisaatiin immoo qaama biraatiin saamichi kunii fi yookiin dhaanichi kun ta'amaa jira. Eeyyeen gaa akkuma beekamutti biyyi Soomaalii kun biyya mootummaa hin qabne namni ni beeka dhugaadha mootummaan haa jiraatu tahee immoo mootummaan biyya tanaa mootummaa gosaati mootummaa gosaa tahee mootummaan biyya tanaa kan gartee biyya dhuunfatee seerri hin jiru biyya tana keessa walumaa galatti osoo seerri jiraatee namni tokko dhawamee akkanatti calinja'amuu jecha nama san qabaniiti seeraaf dhiyeessan seerri hin jiru maaliifuu wanni seerri hin jirreef namni qawwee manaa qaba waan ta'eef gabbaasee waan fedheen gochuu danda'a nama fedhe irratti miidhaa gaggeessuu danda'a kanumaafuu kuni haala gartee nama yaaddeessu keessa jirti uummanni keenya biyyattiis akkanumatti wal fakkaataa dhumaa jirra dhumaatiin nurraa hin oollee biyyaa baanus nurraa hin ooltu haaluma kanaanii uummanni Oromoodha bakka hundatti qisaatamaa jira dhiigni ilmaan Oromoo bakka iyyuu dhangala'aa jira biyya kana keessatti yoo fakkeenya kan fudhatan taate mootummaan biyya kanaa mootummaa jechuun uummata jechuudha namni qawwee manaa qaba namni qawwee manaa qabu mootummaan gartee qawwee mataa isiitti gartee sochootuun kanuma qabdu kana shi'ibiin isa akkasumatti qawwee qabdi qawwee shi'ibiin tun hogguunii fi gartee wanni takka gartee miidhaa sirra gaggeessuu barbaadde qawwee asumaa gaffateeti siin dhawaa jecha yakka kanaa kanaatu biyya tana keessatti babal'ataa hattuunis qawwee qabdi namni nagayaatis qawwee qabaa jecha kanaaf biyya tana keessatti dararaan guddoon uummata keenya irra geessaa jirti siin jaalladha. Keessumaan iyyuu yeroo baay'ee uummata keenya baadiyyaa keessaa fi magaalaa keessa jiraniif sagalee ta'uun keessaan biyya Somaaliyaatti adda durummaadhaan kan dubbatamtu. Haaluma kanaan keessaan biyya Itoophiyaa irraa yeroo ammaa kana namoonni godaansumaan karaa Somaalee Buntlaandii irraa karaa Somaalee laandii hanga Ilaa Basaasotti deemuudhaan keessumaan iyyuu gara bidiruudhaan biyya Yamanitti ce'aa jiranii jette. Mee namoonni waan kana gochaa jiran keessaa keessumaan iyyuu daldaaltonni karaa seeraan alaa uummata kana godaansisaa jiran eenyu fa'a maqaa isaanii nu laatuu dandeessaa? Yoon fi kan isinii dha'u taate maqaan isaanii namoota maqaa jijjiirratee deeman maqaa isaa adii dhugaasan seenimu namni dallaalli bifa jijjiirrachaa deema maqaan isaanii kan isaan ittiin beekaman maqaa addaatii kana kaniin ammaan dura gabaasa siifannee abaluu jee hojii Oromoo tajaajilaa jiramu misala Buusaasoo kana isiin Somaaliidha namoota keenya warreen gartee dooniidhaan achi keessaa isiin takkaa jecha maaliifuu nama keenyumaatu gubbaarraa nama waliin qabee asitti itti gaffidaa asitti cafaqanii ibiddaan gubanii kun karaa laasaanoo kanatti uummata keenya maallaqa 20 kan 30 18 irraa buusanii deemaa dalagadhaa jedhanii magaalaa keessa gadhiisanii kuni maaliif booda'aana sadaqaadha booda'aanaa jecha rakkoon biyya Soomaalii keessa jirtu dallaala gartee warra seeraan alatti biyyarraa nama baasee biyya tana keessa qaxxaamursiisee galaana qaxxaamursiisu kanarraa osoonii fi hawaasni Oromoo dhiibbaa irra godhee waan bareedduu na fakkaatti maaliifuu uummata keenya qisaasaa uummata keenya bakka iyyutti ajjeesaa jiranii namoota sobamee manaa ba'e malee akkanumatti waa'ee siyaasaatii fi waa'ee gartee dhimma biraatii jiru sobamee manaa ba'e akkana suudii deemtee dalagatta akkana qabeenya horatta akka bilaashitti cinsigeenya jaanii gabbaasanii nama keenya ibiddaan gubuudhaan uleedhaan tumuudhaan
dararaa gurguddoo dararaa adda addaa irraan gahaa jiranii jecha uummanni daldaalootaaf uummanni Oromoodhaa kan idil addunyaatti argamu osoo fi uummata kanarratti dhiibbaa takka gaggeessee yaadachuu qaba. Galatoomna. Dhugaadhaa dooniin kun akka gartee nama gartee re'ee fe'uutitti nama kanatti fe'anii nama kana akkana waliin maxxansaniiti nama kana fe'anii namni diriirfachuu hin danda'u dhaabbachuu hin danda'u bakka taa'utti achi fincaanaa achitti firratti fincaanaa jecha namni kun hacuucamee walitti hanga baharra achi hin baanetti namni kun doonii keessatti hangam takka ta'ee ta'aa jecha maaltu san fidee namni isaan itti fe'an nama dhibbaa fi irraa ol 150 akkan jala fe'an gubba fe'anii dooniin sun yoo fi gartee kan baharri gartee kaka'u taate dooniin sun garagalte. Yeroo dooniin san garagalte ilmaan Oromoo achi keessa jiruutiitu bahara dhumaa jecha dhibbaata kan nuunaa ta'eef. Kanaafuu isaan kan kaayenne isaan maallaqa isaanii kan gartee akkana qurquritti dirqichi irraa hin qaban gonkumaa yoo ta'an maaliifuu rakkinni kanaa kun rakkina karaa seera alaatiin biyyarraa bahee namni keenya kanatti saaqamaa jiru kanarraa silaanii fi hawaasni Oromoodhaa if hubatee if arge waan baay'ee kanatti tolaati ta'ee immoo biyya Somaaliidhaan ni tajaajilan kana keessatti illee wal fakkaataa yeroo ammaa kana ni baatanii biyya keenya keessaa ba'aa jechuudha dararaa gurguddoon. Jaal mul'at kiyya keessumaa nuyyuu ammaa kana waan amma hedduu nu kaastee mee waan kana keessaa uummata Oromoo yeroo ammaa kana karaa godaansaa yookiin biyya Suudi Arabiyaa keessaa osoo ilmaan Oromoo kumatamaan hidhamanii yookiin dararamanii jiran kun ammoo dabalataan biyya Yaman keessatti akkuma beeknu ibiddaan namni 450 ol gubachuu isaa ni yaadanna magaalaa Sanaa keessatti. Haa ta'u osoo kana dhagahu osoo kan argu namoonni ammallee karaa galaanaa biyya Yamanitti imalaa jiran kan argaatis jirru kan dhagaatis jirrudha. Mee uummata Oromoo amma biyyarraa baanii karaa galaanaa deeman kanaan maal jetta dhaamsi kee maalidha? Amma nu wajjin turtii gootee fi horii bulii deebanii ulfaadhu siin jenna ergaa kee uummata Oromoo bal'aa biraan sii geenna waan jiruun wal bira jirra odeeffannoo jiru dabalataan deebinee kasirraa fudhannu ta'a ulfaadhu horii bulii siin jedha.